qophii eedaa midhaanii fi akkasuma immoo biyyuu meeshaalee gatii midhaan ittiin jiru obboleeyyan keenya sapiraayizii uffataa fi nyaata dhugaatii meeshaalee fi afata manaa qofa osoo hin tahin warroonni midhaan bitaa jiranillee ni jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harkatuune hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jirtu siniin jedhamantiif kutaan osoo liqoodini kan asitti argitan callaa adii ka fakkaatu kun maashaallah garbuudha. Obboleetti teenya takkatuuyyuu maatii isiitii fi wantoota hedduu qopheessaa jirti. Fakkeenyaaf garbuu biiraadha inni kun nyaataaf bitii naaf daayisisii naa dadhabii naan jette wallaahi maatii guutuu wajjin bakka jechuun viidiyoo yeroo waraabu isiniif dhabee haala kanaan biizii ta'e garuu ammootu har'a aduutti afee bitee akka gugsaa jira torbee tana roobarra tureellee carra qabeettidha garuu har'a roobni galgala roobe erga afee gugee jedhee roobe kanaafi akkuma sitti argitan kana garbuu kana jechuudha achitti hanga takka guuraa takka ni qaba achumatti maallaqa kafalee osoo mazzansiisiin angulaalchisee haala sanii mazzansiisee ka'ee bitee isiniin jedha ammoo yoo gugee jedhe baabura finnee fi inshallah rabbiin waa gargaaru guddaadha waan ta'eef ani hin danda'u waan ta'eef nama dhiiratti xofaa jira isiniin jedha asumaan namootiin haarayataa ta'an subscribe gochuun warri maatii keessaa ta'ammoo like share waliif godha qophiin eedaa jechuudha kiyya qofa odoon tahin keessanillee anaaf qophiidha itti aansuun xaafiidha inni kunis kan biraati jechuudha matoo osoo hin tahini kiloogiraama 70 naabiti naan jette obboleettiin tiyya takka xaafii adiidha wanni hundi waddadee yookiin qaala'ee akka gaafa isin beeytanii san odoo hin tahini gatiin achi hin jiru isiniin jechuu barbaadeeti gaafa san yookaan kan isin beeytaniin matoon kan isin beeytan gimmaash yookiin 50 bituu hin danda'u yookiin kiloogiraama 50 bituu hin danda'u isiniin jedha xaafiin kunillee dadhabbii hedduu qabaa hin gingilchitaa irraa dhooftaa wallaahi dhugama isinitti hima baay'ee ulfaata haa ta'u hundaafuyyuu jechuudha warroonni meeshaa na biraa qabdan maalidhaaf meeshaa keenya kana video nu waraabinii warri jettan kunoo ani akkana jira isiniin jechuuf isiniin jedhe sooma gabaabittaa uffata meeshaa namaa erguu hidhuu addaan baasuu herreega godhu wallaahi yeroo madhamne isiniin jedhan qofa doon tahini warri dhiiraatu yeroo dhabanii hin geessanii kaan jedhani namootiin tokko ammootuyyuu birrii maatii biyyaatitti erganii maatiin biyyaa meeshaa birrii namaatiin erga namni bitee jedhe nama caqacaqaa birrii hin erganii birrii erga dhiifama qufannaa qabee akka badaa qorra qomana waraane birrii ergaa jedhanii warra biyyaatti kennanii warri biyyaa ammootuyyuu akkuma isin beeytan sanii maashaallah isiniin jedha erga binaan afnee kaanee meeshaa wayii ka ergaa jirrutu jira kan obboleettiin tuni harcee jechuudha furno duqeeti kunooti kiloogiraama 50 qabdi akkasuma shunkurtii kiiloo 10 qabdi ramadaanaaf maatii barbaade waan baay'ee qabdi zayitii qabdi wanni isiin hin qabne hin jiru shunkurtii nama gatiin bareeda kaleessa irraa dabalee jira ibrii 5 kiiloon takkitti ibrii 5 dabalte inni kun tipsii rakabootiiti rakabootillee isin agarsiisa afee viidiyoo waraabuu hin dandeenye kaartoonii hiikee yeroo hidhuu fi akkasuma immoo yeroo kaa'u takka isin agarsiise qarshii isinitti himaa wanni hundi dabalee jira rakabootiin kuni dimlaayitiin qabu baay'ee bareeda akkuma amasiin asitti argitan kaartoonii keessatti roga afraniinuu akka tokkodha guddaadha inni kun xiqqaallee ni jira guddaan ammoo qarshii 4500 kan san caalallee qarshii 7000 ni jira isiniin jedha waan isin ajaa'ibaa irra namootiin rakabootii kana jechuudha akka carraa rakabootii barbaadan rakabootiin kun faashinaa baay'ee bareeda kun haala isin argitan kanaan duraa duubaan diizaayiniin isa akkasuma ammoo tuyyuu kan akka midijaa jechuudha hattan ka hixaana irra kaa'atanii baay'ee furdaadha jabaadha maashaallah isiniin jedha kunis jechuu meelaala akka inni bareeduu isiniin jedha tipsii wal fakkaatan hundi isaa maachii ta'e yookiin xagganii ta'e baay'ee bareechanii hojjetanii ammootuyyuu jechuu wallaahi laadiin biizii ta'uu irraa jechuu afee waraabuu hin dandeenye sufraa ajaa'iba kana bareeduu bifa warqii kanaan maachii walirratti akkasuma ammootuyyuu firmuuzii jira hunda isaa gatii haga danda'een tokko isiniif ibsa kunoo asinillee maashaallah qilleensi akka galu jechuudha baay'ee bakka natti tole urgaa rabbii dubbachuuf ani waan biraan fayyadamu ixaana irratti aarfachuuf baay'ee bareedaadha isiniin jedha meeshaalee isaas keessa dachaasaa jira bootana kanaa qosatamuu fi hidhaa jira itti aansuun ammootuyyuu minxaa fi kalara magariisaan qabdii aduu keessatti waan ta'eef malee kalarri isaa magariisuma uffata carqii zuuriyaa firaashaa waan qabduuf magariisa isaan maachii walirra goonee fi lammaffaadha qarshii 9500 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dheerinni isaa 4 fi 2 isiniin jedha itti aansuun ammootuyyuu meeshaan isin qabdu baay'ee dheeraa dhakaafuun dandeenye kun olaala hedduu dheeraadha maaliif jennaaniin bakka yeroo dhabee biizii ta'ee haganaayyuu jira hin banne hojiirra jira meeshaa isinii geessu jira
bar ajaja keessanii warri beekan keessan na beekanii obboleeyyan kiyya tokko isaanii ammoo jechuudha yeroo meeshaa isaanii hidhu viidiyoo itti bilbilee viidiyoon agarsiisa haala saniin hidhaa jira ana jalaa hojiin bade malee isaan argaatuma jiranii meeshaa ofii isiniin jedhachirratti illee arguu baatanii akkanatti deebi'ee jechuudha amma kun kaan hojjetaa kun kaan geessaa meeshaa nama anuuyyu jechuudha harka tokkoon cabsaa harka tokkoon kun olaala daftararraa dubbifataa meeshaa isii tokko yaasnee hidhaa jirraa jechuudha inshallah itayya deema itti aansun ammoo tuyyuu sinii tana qabdii siniin tuni darzanaa 2,200 galtee jirti qara 2,800 bitaa ture kanaaf siniin tun baay'ee furdoolee jiddu galeettidha tuwwan ammoo darzana beeka firii 12 maqammacaa 12 qabdii qaxaa 24 jechuudha haala amma sin argitan kanaan maashaallah qarshii 2,000 amma 2,200 galtee jirti siniin jedha asumaan quba qabaadha warroonni meeshaa keessan sababa iidatiin sababeeffattanii namni 2-3 jechuudha hin fudhanna jettanii itti aansuun firmuuzii qabdi firmuuziin kuni bifa warqiidha dahabiidha jechuudha lachuu baay'ee bareeda firmuuzii walirratti maachisanidha kan qaahaa jedhuu fi shaahii jedhutu jira baay'ee bareeda bakka firmuuzii rakabootii sufraa wanni hundi maachidha wal bira kaayes silaa jecha ka dursanitti isinii waraabee isin hundi keessan baay'ee jaalattanii qarshiin inni ittiin bitame daftararra jira yaa rabbi qarshii 6,000 akkamaan akkasiiti kama jaaf 5,500 illee ni jira itti aansuun isaanii ittootii isaanii ittootuun wallaahi al'aaziim suqee hin dhabeeyyu sababbiin jechuudha xiqqoo maal isiniin jechuu danda'are roobnis deebi'ee ramadaana na fakkaate isaanii ittoo baay'ee babbareeddii isiin tuni gugurdoodha xixiqqoo ta dura bitu sanirra jirti qoyaa isin agarsiisa diizaayinii sadii baay'ee qashtiidha rabbiin isii irraa jaalatu obboleettiin teetu wallaahi baay'ee natti tole meeshaan kuni ittoo diimaa akkasuma immoo tuyyuu wanna idaamaa waxii baay'ee tahillee hin fuudha inni kun jechuudha inni lamaan kuni baay'ee gugurdaadha xixiqqaallee ni jiraan xixiqqaa bituun ammoo natti hin tolle gugurdaa kana xixiqqaallee yoo ta'e nyaanni itti dhiyeessitu keessa goota guddallee yoo ta'e guutteetti baafta kanaaf qarshiin inni ittiin bitame 1,400 kan bitamedha isiniin jedha tipsii guddaa qaba kan ittoon itti bagu gurdaa lama qaba xixiqqaan 1,300 illee ni jira kuno haala kanaani jechuudha maashaallah tabarakallah akka inni itti bareedu keessanii ilaala namooti meeshaa jechuudha ammaatti haaraa dhuftanii kuno ilaala maashaallah tabarakallah argitanii hunda isaatu iyyuu hidhuuf kaa'aa jirra haaluma kanaan isin agarsiisaa jira malee xiqqeesse namooti meeshaa sa'aatii kanatti na ajajuuf dhuftan uffatas tahee meeshaa wallahi warra duraatu yume wal jalaa baasu itti aansuun midijaa yookiin istoofii kaarbaa qabdii isaanii zirgii qabdii isaanii zirgiilee kunoo samasanii dhiyaatu darzana tokko qabdii firiijaa ishigee walirra jira makarajii qabdii isaanii darzani 2,000 itti aansuun tipsii qabdii tipsiillee furdaadhaa wal caalaa sadarkaa qabaa akka 1,500 jira sadiin isaa kana walirra jechuudha akka 1,000 jira akka 1,300 illee jira haala kanaanii jechuudha inni kun baay'ee qashtiidha bareedaadha kan har'a argattan boruun argattanii kalaliin diizaayinii akkasuma kullu shay yaani gayyara jijjiiramaa dhufaa isiniin jedha itti aansuun ammoo tuyyuu sufraa baay'ee bareedaa ta'e qabdii sufraa dahabiidha silaa jechuudha meeshaa kana afee isin agarsiisee wallaahi laaziin baay'ee bareeda sufraa rakabooti feermuuzii akkasuma ammoo tuyyuu baay'ee babbareeda jechuudha maal gochuu danda'are hojiidhaaf biizii ta'e qarshiin inni ittiin bitame inni kun guddaadha 3,300 lamaan isaa walirratti isiniin jechuu barbaade guddaa fi xiqqaan as jala gaaddisa jira akkasuma ammoo tuyyuu aduu jira aduuf bakka aduuti yoo afne aduun nu calaqqisa kanaaf gaaddisa jala goone qajeelee mul'ataan jiru haqiiqatan inni qallaalima kana hin bareedu isiniin jedha sufraan kun jechuudha itti aansuun ammoo tuyyuu meeshaa kana amma kaayuuf yookiin ammoo tuyyuu tartiiba deebisuuf baay'ee jechuu isin agarsiisu yoo baadhe meeshaalee hedduudha yeroo erginu akkamitti akka kennu warroonni minxaafii qaban chaansii qabanii fakkeenyaa fi kaleessa jechuudha buleetiin teennata akka minxaafii hin qabdu rakabootiin osoo karaa maraaroo geessuun nu harkaa cabee bakka birrii isii dhiifnee fi rakabootii cabaa fuunee galleeni hin jijjiirama mastaawoti hin jijjiiree jira anuyyuu baay'ee rifadhee dirra kanaaf minxaafii jechuudha kaartoonii jala kenne gubbaa rakabootii gakkeena rakabootiin kun baay'ee guddaallee faashinallee kan rabbiin nagahaan itti galchee maatiillee yoo tahe isaan nagaanaa nyaachisu siniin jedha ijoolleen maatii akkana bittan baay'ee namatti toltanii wallaahi laaziin faashina ofillee bitadha rabbiin ji'a rahmataa kun jechuu faashinaan isinitti bitee isin haa uffisuu isiniin jedha kanaafi warroonni uffata maatii kennaa biti akkasuma mootuyyuu bifa haaraan dhuftanii carqii firaashaa nu hodhisiisi jettan carqiin firaashaa ammatti hin dhaqqabamu
hodhamee hin dhaqqabamu waan gaariin jechuudha guyyaa lama sadii keessatti hin bitamu yoo ammoo gabayaanuu biti jettan ka gabayaa sun baay'ee laafaadha carqiileen dhukkee qaba akkasuma mootuyyuu hedduu carqii laafaadha fakkeenyaaf carqiin majliisa warri samuuna kana na ajajataa jirtan carqiin majliisa sun carqii furdaa fi yabbuudha hedduu namatti tola gatiin wanni hundi isaatu jechuudha. Kanaafi kan akkasii gabaanaa biti warri jettanii dhuftanii baay'ee laafaadha rakkoof malee san birrii baasanii biturraa itti dhiisanii iida hajjiitii fi yookiin arafaa fi bitachuutu caala isiniin jedha kunoo haala kanaan jechuudha kaayaa jira daradaraa jirra mee namootiin jechuudha na jaalattan hundi keessanuyyuu subscribe gochuun warri subscribe hin goone warri dura subscribe gootan irra deebitanii subscribe hin tuqina mallattoo malaayikii harkaasan qofa cuqaasaa isiniin jedha isiin sun viidiyoon akka nama hedduu ga'u gootii hunda isaa kunoo haala kanaan akka rakabootiin hin cabne rakabootii ittisaa jirra saaneedhaan zirgiillee akkasuma mootuyyuu meeshaa hedduu as keessa kaayaa jirra. Kanaaf inshallah wa ta'ala warri meeshaa na biraa qabdanii guyyaa irra sababa jechuun maallaqa maatii keessanii biyya ergitanii achi namni erguu diddaa fi guyyaa wal jala ooftanii guyyaa fakkeenyaaf har'a kanaa geessa anaa jedhee taa'u har'a naa geessu jettanii haala sanii yeroo qabdanii guyyaa 25 irraa warri naa geessullee hin geessinu naan jedhanii jiranii guyyaa lama bichaa qabaa kanaaf na wal cinquun gaarii mitii isiniin jedha birrii jalqaba yoo maatii bittan birrii biyya ergitan namni biyyaa birrii hin ergu birrii teessan bilaashan godhina nama dalagaalee bilaashan godhina isiniin jedha kunoo akkanatti wal keessa kaayama jechuudha meeshaan kun hundi isaatuyyuu baay'ee namatti tola salphamata yookiin xiqqaatee tumaani haala margitan kanaan jechuu maashaallah tabaarakallah kanaafi namootiin meeshaa kana barbaadan hundi keessa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 7275 waatsaappii telegiraamaadhaan na dubbisuun dagateena imoodhaan warri bilbiltan ammoo jiini ramadaanaa hojiidha meeshaa geessuu bituu akkasuma ammoo wantoota hunda herreega isaanii hojjedhee itti mufii nama haaraa keessummeessu WhatsApp fi Telegram fayyadama achirraa kanaaf ammoo miseenjara kiyyaayoo dhuftanii na argachuu dandeettanii imoodhaan ammoo baay'inaan argattanii warri imo bilbiltanii natti aartan dhiifama of kolchaa ammallee imo hin fayyadamu yookaan gabayaa deemaa maatii jireenya meeshaa hidhuu fi viidiyoo raabuu geessuu itti agarsiisu warra meeshaa herreega waliin godhuu fi kanaaf keessummeessee bituu fi hangam tafee fi hangam toqatee hojjechuu fi kanaaf rabbii warra argitanii sooma hangaafte tanallee soomee ajrii ittiin argate inshallah wa ta'ala nagaan eedaa kun waa godhu du'aayina fillee godha akkasuma mutuyu ammas mallattoo laayikii cuqaasuudhaan horaa bulaa fayyaan faaya hanga viidiyoo biraatti waliin